انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. Iran has said the rocket would be used to carry satellites with deep sorrow in heavy tactical pause in part of والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية. Loltota Keenya oduu meeqamna kutaa araafa kibbaatti loltoonni Israa'el kudha tokko kaleessa ajjeefamuudha mootummaan Israelii hawaasa biyyattiitiif ifa godheeti jira. Biraatiin Ameerikaa fi Ingiliiz guutumaan guutuutti hawtii dhaabuu akka hin dandeenye odeessi amma bahaa jiru ni ifoomsa. NIKULERI Iraan Haarawa iseen mirkaneeffatteen wal qabate ilaalchise Ameerikaan rifaatu keessa seenuudhaan Iraan kan hordofaa jirtan sagantaa caayaa news technology kabajamtoota hordoftoota keenyaa kanneen YouTube keenya Haarawa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumas odeeffannoo yeroo akkasiin ga'uufi like gochuun dagatina yaada qabdan commentii keessatti nu kaa nutis calalleetiin deebii kan itti ilaannu ta'a jechuu barbaada. keessatti loltoota 57 dhabuu Israelii fi lammiilee qulqulluu Guddaa irratti murtee Ameerikaan dabarsite daqiiqaa 30 dura kaabneewwan ministeerota 6 sababa ministeera kaabnee waraana Bentigaazii wal qabatee gama taasifameen har'a diigamuu Benjamin Netanyahuudhaan gaggeeffamuutii fi keessoo Israelitti hiriirri galgalaan dhohuu maali kan jedhuu fi dhukaasa haadhaamnu mormii paarlaamaa Israelii ilaalchisee kaabneeleen har'a wal mormuu bira darbaniitiin teessoorra yeroo warreeban viidiyoon nu qaqqabee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya Hizbollaan cabsee seenuuf gara Yerusaalemitti humna qophii gahaa qabaachuu murtii miidiyaalee irraa ijoo isin dhageessisuun kan eegallee fi NIKULERI murteessituu dhimma Keenya irratti qaamni kamuu nu dura dhaabbachuudhaaf yoo jedhe deebiin Iraan tokko jechuu Ayatollah Ali Al-Khamenei daqiiqaa 30 dura misaa'ila Haarawa jalqaba hypersonic furguggeessuu isiidha qaama balballoomii Keenyaati. Chaanaalii keenya waliif qooduun nu guddisa. Maamila Haarawa yoo taatan subscribe nuuf godha, like gochuus hin dagatina. Kun qophiiwwan oduu balballoomii sakandii 1000 gara oduuwwan keenyatti isin geessa. Security Council on Monday night calls for a 6-week ceasefire that would eventually be UN Security Council on Monday night. Dangale Rafa Kibba kutaa Jabaliyaa gara kaaba gidduu galeessa dabarteetiin haleella fufiinsaan galgala kanatti raawwachaa kan jirtu gama kaaniin ammoo keessoo ishee sirreessuudhaaf dhamuu kan jirtuu fi gurra addunyaadhaaf kennuun dadhabameetiin rakkoon keessoo Israa'elitti uumamuudha. ABC News, BBC, Al Jazeera Al Arabiyaa akkasumas TAS Press TV fi World Journalist Straight Frontline First Post Indian Times dabalatee gabaasa irratti jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan qophii balballoomii sakandii 1000 har'a haleellaan isaan kibba raafaa daangaa Masriitiin waldaangeessuu kaambii qubattoota irratti raawwatan dheekkama guddaa fiduu bira darbeetiin Qatar Saudi Arabia gar malee kan yaaddesse ta'uu bira darbe hariiroo keenya daankunna ministeera haajaalaa Saudiidha hadha beeksisu. Qataris dhimma ejjannoo murtii nagayaatti deemaa jirru addaan kutuuf dirqamna jechuu wal qabsise dubbi himaan Anthony Blinken saffisaan Israa'el guutummaan guutuutti rasaasa tokko akkan dhukaasne jechuu akkasumas kaabneewwan ministeerota Bentigaadiin wal qabateetiin ministeerota kaabnee faallaa masaanuwwan paartii biyyattii Israa'elii irraa haalota qabatamaa amma jiran irratti wal mormii taasisuun galgala kanaatiin hiriirtonni dhimmoota guramtoota hafanii irratti dhiibbaawwan gurguddaa gochuun Benjamin Netanyahuun ejjannoo mataa isaatiin ala kan jedhuu fi yaadota gurguddoo paartiiwwan siyaasaa biyyattii lameen keessa jiraniin miseensota ministeerota kaabinee biyyattiitiin dhukaasa kana yeroodhaaf dhaabnee gurra addunyaatiif
haa taasifnu kan jedhuu fi deeggarsi namoomaa akka qaqqabuuf karra haa bannu kan jedhu ta'us Benjamin Netanyahuun qarramat muraa morma kiyyaa jedhe. Kabajamtoota hordoftoota keenya daangaa raafaa irratti ulaa arganne iddoo dahoo meeshaawwan gurguddaan Hamaasiif tibba kana gale jettee odeeffannoo argadhe jechuun roobootii teekinooloojiitiin deeggaramtee deemtus loltoota ishee qarxaf goote jedha Israa'el. Kana qofaa osoo hin ta'in qondaala waraanaa beekamaa Li'ul Roobert Gaant kan jedhamu sadarkaa birgeedii ajajaa kibba raafaatti Hamaasiin dhudha'ameeti tana buuteen cimtaate. Loltoota shantamoota ol kan dhabde guyyoota 4 keessatti ta'uun kun ammoo yeroo jalqabaatiif jedhameetiin qeeqni gurguddaan keessatti ka'u irratti jira. Hamas tooftaawwan lolaa hunda jijjiiruun kallattiiwwan qiyaasaaf sa'aatiiwwan haleellaas ta'e ejjennoowwan ibsa miidiyaatii fi suur sagaleewwan silaa ibsaan kennamu hunda alkallattii jijjiiruu fi bu'oowwan kaanaalii Israa'el maappii kaafatteen alatti kallattii gara Yerusaalemii fi West Bankiin lolli haaraan eegalamuun ammoo Israa'eliif mataa dhukkubbii ta'e. Pireezidaant Baayiden ibsa kallattii ABC Fox News irratti kennaniin hatattamaan lolli akka dhaabbatu akkasumas yaa'iin ariifachiisaan Ameerikaan galgala kana dabarsite dhimma deeggarsa namoomaa irratti Israa'el danqataa jirti kan jedhanidha. Gabaasa BBC dhageeffannee walitti deebina. Hamas to accept this deal also been putting pressure on the Israeli side, it seems as well, because although this is presented as an Israeli initiative, the Israeli Prime Minister has Hassan Nasrallah hoogganaan walii galaa humnaa riphee lolaa Hizbollah Israa'el daangaa guutummaan guututti cabsee seena jechuun abjuudha jedhan. Inumaahuu Yerusaalemiin seenuudhaaf wanti nu daangessuun jiru humni tokko yoo daftanii kan nu jidduun seenne ta'e Israa'el walakkeessatti nu gartan jechuun yaaddoo guddaa bira dabreetiin Yoav Gallant qondaalli ministeera raayyaa ittisa biyyatti birgeediiwwan of eeggannoo gurguddoo 6 taankotaan yeroo isaan hariirsanii daangaa Qaariyoot Shimoona Abiibii fi iddoowwan gurguddoo ta'an irratti hiriirsan argama. Jettiiwwan isaanii qophaa'an walakkeessa Gaazaa taasisa jechuun Israa'el ammoo isaaniif qaaniidha jedhan. Kanatti hin dhaabbanne IRG'n Islamic Revolutionary Guard maal jedhe akkasumas ibsa Huutiin baase Meejor Jeneraal Yahyaa Saareenii dhageeffannee walitti deebina. Kun qophii CTN. والقطاع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على بلدنا أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا. Taakuun keessaa oduun amma baateetiin jirtu hawtii Yamanoota kan dandahin UK dabalateetiin ibsuu irratti argamu. Hawtiin galoo galaana Elmandab, galaana gurraachaa fi Paasafikii Indiyaa walakkeessaa hanga galaana diimatti haleellaawwan gurguddaa qiyaasa misaa'ilota akkasumas diroonii deeggarame dooniiwwan maadhee waraanaa hidhamanii ta'an irrattis humna air defense cabsuudhaan miidhaa geesse. Dooniiwwan 59 kan gaha walumaa galatti ji'oota 7 keessatti keessaa dooniiwwan 4 miidhaa qabeenya gurguddaa geessuu isaa dhaqqabame. Kana qofa osoo hin ta'in humnoota waliigalteen dippiloomaasiidhaan deebisee kenna jedhamee eegame guutumaan guututti amma waraanni Gaazaa irra dhaabbatuu fi Israa'el dachii Palestaayin gadi dhiiftutti inumaan kennu jechuun gaaffii biraa Ameerikatti uumee jira. Kanaan balbala cufatanii Pentagon mari'achaa jiraachuun dhagahame. It comes as leaders of the 7 richest nations continue. The United States' willingness to make a deal with Iran, like 2015. It can negotiate over some of the policy issues that Tibba kana pirezidaantii qaalii kan dhabde Tahareen haalota waliigaltee kanaan dura taasifame. Pirezidaantii 44ffaa Ameerikaa Barack Hussein Obama yeroo NIKULERIin Iraan itti dhaabbatu jedhanii murteessanii fi qoqqobbiiwwan diinagdee akka irraa ka'amuuf walii galameetii ture. Haa ta'u filannoo pirezidaantummaa Ibrahim Ra'iisii mo'ate asitti Iraan yuuraaniyeemii ishee gaarreen wal qabatuuf hidhatoo cancala fakkaatan keessatti teekinooloojiyaan isa yuuraaniyeemii sadarkaa guddaatti ol siqsiteetiin misaa'ilota har'a carroomte kanaan geette jedha BBC'n. Kabajamtoota hordoftoota keenya Ayatullah Ali Al-Khamenei Israa'el maappirraa yeroon itti dhabamsiifnu amma jechuu har'as
irra deebi'an Major General Muhammad Albani akkasumas miidiyaaleen maal jedhaa jiru saatalaayitii furguga har'aa kana erga daawwannee booda walitti deebina nu faana bu'aa like gochuun dagatina kun sona miidiyaa qophii sakandii 1,000ti. Iran has said the rocket would be used to carry satellites into space, but some Western countries have said that Iran could potentially use rockets as a uranium metal facility, security below weapons grade, but still in breach of the 2015 nuclear agreement, which prohibited the production of the metal altogether. Humna ripeelola Hezbollah Israel danga guutummaan guututti cabsee seena jechuun abjuudha jedhan. Inumaahu Jerusaalemin seenuudhaaf wanti nu daangessuun jiru humni tokko yoo daftanii kanuu jidduun seenne ta'e Israa'el walakkeessatti nu gartan jechuun yaaddoo guddaa bira dabreetiin Yoav Gallant qondaalli ministeera raayyaa ittisa biyyatti birgeediiwwan of eeggannoo gurguddoo 6 taankotaan yeroo isaan hariirsanii daangaa Qaariyoot Shimoona Abiibii fi iddoowwan gurguddoo ta'an irratti hiriirsan argama. Jettiiwwan isaanii qophaa'an walakkeessa Gaazaa taasisa jechuun Israa'el ammoo isaaniif qaaniidha jedhan. It's also deeply embedded in Lebanese politics and society. Militant movement defines itself as a resistance and a daily tactical pause in part of والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في yeroo hundaa sagantaa kana siitii nafaan oromootiin hordoftan ulfinaaf kabajni isin yaamalu bakka jirtanitti nageenyi waaloo guddinni mul'ata kaayyoo keessanii fiixa haa ba'u denna jaalalaaf kabajni ulfinaaf guddinni biyya keenyaa fi hawaasa addunyaa maraaf haa ta'u horaa bula. Audio